garuu wanni haqni qotee bulaa Oromoo Harargee irratti haqni dabuu isarratti cal jechuun gaafiin sani. Qotee bulaan Harargee abbaa ilmaanii 8-9 agabuun hoggaa inni agabe Oromoo Wallaggaadhaaf, Oromoo Arsiidhaaf, Oromoo Baaleedhaaf, Oromoo Jimmaadhaaf, Oromoota bakka hunda jiraniif isaaniif katti dhaga'amu natti fakkaata. So when injustice happen anywhere in Oromia, Oromoo guutuudha. Especially kanaan dura jee, especially ijoollee naannoo saniif yes dirqama guddaa irratti qaban garuu ko Oromoo. Hay tokkummaa nuti Oromiyaa heegaree jaarra jiru sun amma qotee bulaa Oromoo isin ignore gootaniiti boru tokkummaa Oromiyaa yoo jette si dhagaa. Oromoo come on. Qotee bulaa Harargee is not nama tokko nama lama nama sadii miti. The whole Harargeen qotee bulaadha. Qotee bulaa waan inni dalagu jimaadha. Jimaan haqa malee yookaan is not a natural roobni dhabamee waan akka osoo hin ta'in beekaadhaan calculated tahee rakkoo keessa seenee jira. So rakkoo Harargee qotee bulaa Harargee rakkoo inni seenee kana waan nyaachisu ijoollee dhabee ijoollee barsiisuu dhabee waan isaan uwwisuu dhabee rakkoo keessa seene jimaadha jettee Oromoon naannoo biraa qotee bulaa Harargee arra yoo irraanfatte boru tokkummaa Oromoodhaaf ati hoggaa yaamtu siif dhufa. Are we selected injustice where it happens? Select godhuuf deemna jechuudha. Oromo, come on, man. I'm about arra laali. Dhugaa sanin isinitti hime and then I will stop. Dhugaa sanin isinitti hime. Waggaa qabsoodhaaf maallaqa barbaaduuf gargaarsa waraanaaf masgiida maal hojii argaa jettan qotee buluma kanarraa fudhattan. Qotee bulaan immoo amma rakkatee isaa waggaa gartan. Dhimma jimaatii jettaniiti leebila gabbuustanii jiruu jireenya isaa ta'uu isaa dhiistaniiti cal jettanii qotee bulaa Harargee dabrutti jirtan. Do you think Oromiyaa boruu tokkummaa ni jaarra jennu kana keessaa boruu sibira ni dhaabbata jettee yaadda? Arra qotee bulaa Harargeedhaaf waan jimaatii waan maaltu na naqe yoo jee Oromoon Baaleen, Oromoon Arsiin, Oromoo Wallagga, Oromoo Jimmaan, Oromoon Shawaa yoo jee Oromoo Booranni, Gujiin wanni kun waan jimaatii maaltu naan gahe jee ol cal jee boru tokkummaa Oromiyaa nuti jaaruu deemnuuf qotee bulaan Harargee kootu yoo jette siif dhufa. That is my question. Ilaa amma cal jee qabee calma ijoollee Harargee Oromoo Harargeettiin iyyaa ture. Arra immoo bal'iseetiin laale dubbii kana. Bal'isee laale hegaree Oromiyaa nuti jaaruu deemnuuf qotee bulaa Harargee arra ka miskiinummaan itti dhuftee rakkoo keessa jiru kana sagalee osoo hin ta'iniif boru hegaree Oromiyaadhaaf isa yoo yaamte siif dhufa. You think that is a joke? Akka durin sahin Harargee arra jattee boru miskiina ummanni Harargee miskiina ni dhufanii jetteen eeggatiin. You have to do it. Oromiyaa fi ummata Oromiyaa guddoo ni jaarra yoo jettan Oromoonni bakka hunda jirtan sagalee qotee bulaa Harargeedhaaf ta'uu qabdan. Whether you support Jimaa support godhu baatus this is his livelihood. Jireenya isaati. This jiruu fi jireenya isaati. Jiruu fi jireenya isaa qotee bulaa Harargeedhaaf arra kan dhaabbatin arra qotee bulaa Harargeedhaaf kan dhaabbatin boru ati hoggaa hootu jettuun Harargee dur hin sahin. Miskiina san jettanii kashawwaddan san hin sahin kas fiigee si dhufu hin dhufu. Generationii ammaa ka generationii dabre irra adda. I'm just telling you ani achi qaqqabun beeku. Irra dibaan booda nama dhiba. Irra dibanii dabruu hin beeku dhugaa sanin si hima. Tokkummaa Oromoo takkitti Oromiyaa ka jennu yoo ta'e nama haqni itti dabee bira hunda dhaabbachuun nurratti dirqama. Reefu isinitti hime bar. Jimaa deeggaruu baates wanni ati ilaaluu jirtu faamiliin obboleessi kee jireenyi isaa kanarratti kararraa'u jireenyi irraa badee miskiinummaadhaan galee baadiyyaarraa magaalaa seenee maal ta'e kadhataa ta'e kun Oromoo Arsiidhaaf yookaan Oromoo Baaleedhaaf yoo isa rifachiisne Oromummaa nuti tokkummaa haasoynu maali? Wallaggaaf kun yoo rifachiisne Shawaadhaaf kun yoo rifachiisne tokkummaa nuti Oromiyaa jennee iyyuun tun maalihu? What is the point? Naa himime? Maaliif qotee bulaan Oromoonis part of hawaasa keessa jira. Arraa ati isaaf sagaleen taane rakkina isaa akka inni beelaa fi rakkoo keessa jiru kana akka naman agarre taatee dabartee jirta. Please share godhaa. Waan biraa share ni gootan. Share godhaa arra dhugaa itti himeetiin an ilaale achi qabuu fi as qabuun hin beeku. I will tell you the truth. Oromummaan dhugaa jechuun dhugaa irratti rarraateeti haasoitan faffakkeessitu. Waan isin jaalattanis hin dubbadhu. Waan dhugaan dubbadha. Namni ilaali zabana ammaa kana ummanni zabana kana maal teesseeti audience ilaalee audience waan jaalatu dubbata. Ani immoo waan audience jaalatu miti ka dubbadhu. Wanni naan sitti himu ummanni qotee bulaan Harargee
arra miskiinawee dadarkaawee rakkoo keessa jiru kana arra isaaniif sagalee osoo hin tahin boru tokkummaa Oromoodhaaf yoo yaamtee siif dhufa. boru kootu wahib si barbaanna yoo jette siif dhufa. siif hin dhufu wallaahi. Kadur hin sahin miskiina san miskiinni warri Harargee miskiina bar garaan isaanii bal'aadha maal jaan sun hafee jira yaa akhi. Hafee jira waan akkasii sun. Reefuu isinitti hime gama amantaatiin haa ta'u gama fayyaatiin jimaa kan deeggarre yoo ta'eewu I accept you dhugaadha. Garuu haqni bakka dabe. Dubbiin nu asirratti ilaaluu qabdallaal. Dubbiin ijoon haqaatu dabe. Rooba dhabinsa osoo hin tahin waan adda addaatiin osoo hin tahin waan ilma namaa shira ilma namaatti xaxin qotee bulaan miskiinaawe. Waan ijaan garru qotee bulaan miskiinaaweeti ijoollee isaa guddisuu dadhabe. Ijoollee isaa madrasaa erguu dadhabe. Kana hoggaa ta'u Oromoo Harargee ta'uu qofa sin barbaachisu. Oromoo fi ilma namaa ta'uu qofa si barbaachisa. Ilma namaa humanity faranjiin jettu san ilma namaa ta'uu si barbaachisa. So Oromoonni biraa isin arga. Hatta Oromoon nu Harargee nuun arga namni dubbatu hin jiru bakka social media haa ta'u lafarrattis haa ta'u cal je'ee namu miskiina san irraanfatee jira. Miskiinni immoo sagalee nama ta'uuf dhabee jira. Namoonni ni dubbatanii namoonni sheekotiin warri barate ni dubbatanii jennee eenyuun hundi caljaa. Maaliif caljaani? Allahu a'lam. Ani kana jee dubbachuu hin danda'u because ani waan keessaa fi alam beeku rabbi qofaatu beeka. Garuu namni gabbahee yeroo master pilaanii namni kun gabbahee guddaa xiqqaatu iyye amma immoo caljannaan hin dubbate. Hayyee ni dhaga'ama. So arra wannin gabbaasee dubbii tana dubbadheef ani wannin ani sodaadhu rabba alaalamiin rabba samaawaati wal ard samii fi dachii uume rabbi sanin sodaadha malee ilma namaan sodaadhu. Haqa san immoo haqni yoo ama zabana kana beeta kijibni dhugaa ta'e hattummaan halaal ta'e zabanni zabana ajaa'ibaati. Waan nama saalfachiisu naman saalfachiisu waan nama kofalchiisu naman kofalchiisu nama rakkoo keessa jiru nama bal'ina keessatti jira sitti fakkaata. Zabanaatu zamana ajaa'ibaatu dhufne. Kanaafu namaas seeninsa. Seentee jirta? Okay. So wanni ani ijuu obboleeyyan kiyya reefu simi ammasis nin deebisa. Amantiidhaan haa ta'u deddeebisee dubbii tana amantiidhaanis haa ta'u gama fayyaadhaanis haa ta'u akkanumatti mooraalumaahu waa'ee jimaa kan deeggarre yoo ta'es absolutely I understand you understanding si godha. Wanni ani na dhiisisaa jiru haqni miskiina qotee bulaa Harargeedhaan haqni isaa wanni itti jiraatu arraa miti katti jiraate ama dhibba meeqa duratti katti jiraataa ture sun jimaan sun kajoollee isaatti guddisu ka masgiida itti jaarratu kajoollee madrasaa itti ergu kajoollee huccuu itti uffisu abbootiidhaan dabree wanni inni beeku jimaa kana buqqaasnee waan biraa biqilchina hojjetan dachiin Harargee xiqqoodha. Kuntaala kudhanuun kan itu sanin jiraachuu hin danda'u. Wanni isa baasu kaash kroppii kanammoo haala ilma namaatiin ilaala. Rabbiin miti waan ilmi namaa uumeen miskiinawee jira. Kanaaf sagalee ta'uu arra dhabde akka inni obboleessa kee hin taane tokko isa bira dabartee Oromoo guutuun jira. Tokkummaa nuti halkanii fi guyyaa barbaannu sun tokkummaa akkamiin tokkummaa filaniiti. Asni iyyina asimmoo iyyinu asi sagaleen itaana bakka kana sagaleen taanuufi kun maaltu nu cinqee kun nu cinqee kana jennaan tokkummaan isaa dhufti. Oromiyaa nuti feenu isaa dhufti. Diinan balaallefattina. Amaara jinni kadur jennu story durin haasawina. I'm talking about right now. Yeroo ammaa kana keessa jira. Kabiyya alaa diasporaan jiru hoo. Diasporaan biyya alaa jiru kuni wajjumaan baane baro snow qabbanaa fi oowwaa fi waa hundaan hiriira baane master pilaanii Finfinneedhaaf jechuu master pilaanii Oromoo Harargee meeqaatamtu wareegame. Ijaan guyyaa tokko Finfinneen beeku eesaa'u ijaan harkeen beeku Finfinneen eessa jirti kan beekne ijoollee Awwadaa keessa Haramayaa keessa bakka meeqa du'an. Sanumaaf jettanii sagaleen taataniifi kabiraa dhiisame sanumaaf wareegama isaan kannaniif jettanii sagaleen moo isaan Oromummaa guutuu hin guutan. Oromummaa isin madaaltaniin qotee bulaan Harargee Oromummaa isin madaaltaniin sanin miizaana qualifying ta'uunsa. Is that what it is? Qotee bulaan Harargee Oromummaa isin madaaltanii keessan sanin qualify hin taaneef sagalee dhabdaniif immoo maaltu hin gahe moo akkam yeroo masgiidni ijaaramu
Maalleeni dheengadda guuramee mootummaan Tigraay wajjin loluuf mootummaan biyyaa sun maallaqa guure guddaan Harargeerraa. Masgiida ijaaruuf ka maalleeni guuramu Harargeerraa awwadaayif ni beekna hunda keessan ni beektan. Ulamaawwan waggaa baratan achi wanti godhamu achi har'a miskiinummaan isaanii seennaan sagalee ta'uun maali? Oromummaa isaaniitu irroodha moo? Ani tana dhibee tabiraatiin tokkummaa boru haasoitan kun Oromoon tokko nuti tokko ilmaan abbaa tokko jinni jettanii hoggayyuu nutti qara'aa ka turu. Hoggayyuu akka laale akka mataan nu dhukkubuu tokko Oromoon tokko wal jala haa deemnu